Tolee nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u maatii Waaqayyoo bakkuma jirtanutti har'as galgala kana isinii wajjiniin kadhachuun dhufe. Isa duraa garuu sagalee Waaqayyoo macaafa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irra isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Yommus ergamaan Waaqayyoo dhufee qilxuu mandara Ofraa bukkee jiru tokko jala taa'e. Lafichi kan Yoo'aas nama sanyii Abezeer ture. Yeroo sanatti Geediyoon ilmi Yoo'aas warra Miidiyaam jalaa dhokachuudhaaf iddoo wayinii cuunfanitti qamadiin dha'aa ture. Ergamaan Waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'atee yaa loltuu jagna nana Waaqayyo si wajjin jiraa ittiin jedhe. Geediyoon immoo deebisee fi yaa gooftaa koo Waaqayyootu nu wajjin jira ta'eeti maaliif wanti kun hundinuu nutti dhufa ree? Hojiin isaa inni dinqisiisaan inni abboonni keenya Waaqayyotu ittiin biyya Gibxii nu baase jedhanii nutti himaa turan meerreree amma garuu Waaqayyo nu gatee harka warra Miidiyaamitti dabarsee nu kennee ittiin jedhe. Waaqayyos Geediyoonitti dhiyaatee ati humna qabdu kanaan dhaqi Israa'eliin harka warra Miidiyaamiin jalaa akka baastuuf si ergeeraa ittiin jedhe. Qobaa keessan miti Waaqayyo isinii wajjin jira jedhee isin jajjabeessuun dhufe. Namoota qofummaan isinitti dhaga'amu, namoota naman qabu jettaniif galgala kana ergaan qaba. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti irra jireessaan waa'ee Miidiyaamiif waa'ee saba Israa'el otoo hin taane waa'ee Waaqayyoof ergamaa Waaqayyoo fi waa'ee Geediyoontu mul'ata. Miidiyaanonni yeroo isaan ijoollee dhiiraa warra Israa'el kurkursanii ajjeesan yeroo isaan itti lolan rakkinni guddaa yeroo inni itti turedha. Yeroon kun yeroo lolli hamaan tokko turedha. Yeroo kanatti Geediyoon iddoo cuunfaa wayinii itti cuunfamutti qamadii tuma ture jedha. Warra Miidiyaan jalaa dhokachuudhaaf iddoo cuunfaan wayinii itti cuunfamutti qamadii rukutaa. Firoota koo iddoon qamadiin itti rukutamuuf iddoon cuunfaa wayinii itti cuunfamu tokko miti. Cuunfaan wayinii holqa lafa golboo yookaan lafa dhooqaa boolla fakkaatu keessatti xuwwee lafa fakkaatu keessatti gamaaf gamana hedadarra jirmi ciibsame yookaan mukti ciibsame wayiniin muka kanatti marameetu kan inni cuunfamu holqa sana keessatti kan inni walitti kuufamu. Gabaabaatti kanan jechuu barbaade lafti kun lafa cuunfaa wayiniiti erga ta'ee lafti kun holqa boolla yookaan immoo waan gadi dhooqaa keessa jira jechuudha. Lafti qamadiin itti reebamu immoo diriiraadhaa fi lafa soqamee leelee yookaan immoo dhoqqee horiitiin mucuceeffame dibamedha. Egaa garaagarummaan lafoota kanaa lafa wayiniin cuunfamutti qamadiin hin tumamu, lafa qamadiin tumamutti immoo wayiniin hin cuunfamu. Waliin argu. Namichi kun waan sodaateef duwwaa iddoo hin mijannetti dhaqee qamadii tumaa jira. Namichi kun warra Miidiyaamiin waan sodaateef iddoo hin dhaabbatamne, iddoo hin jiraatamne, iddoo itti hojiin hin hojjetamne, lafa isa hin madaalle tokko irra inni taa'ee jiru laal. Lafa qamadiitti otoo hin taane lafa cuunfaa wayiniitti qamadii tumaa jira jedha macaafa qulqulluun. Iddoo maleedha namichi kun kan jiru. Sababa isaas kaa'eera macaafa qulqulluun waan sodaateef jedha. Warra Miidiyaaniin waan sodaateef. Kanarraa kan ka'e mandara Ofraa kanatti garuu qilxuu tokko jalatti ergamaan kun taa'ee isa ilaala ture. Ergamaan kun gara Geediyoonitti siqee loltuu jagna nana, loltuu jabaa nana ittiin jedha. Loltuu jabaa nana, loltuu jagna nana gaafa inni jedhu macaafa qulqulluun isa dura waan tokko nutti hima. Geediyoon sodaatee warra Miidiyaamiin sodaatee iddoo wayiniin cuunfamutti qamadii tumaa jira. Ergamaan Waaqayyo kun immoo waa'ee Geediyooniin wallaalee otoo hin taane jagna nana jedhee waame. Maaliif iddoo hin taanetti gaafa namni isin argu miirri isin itti dhaga'amu tokko baay'ee cimaadha. Baay'ee keessa namaa miidha. Iddoo hin taanetti argamuun keessan baay'ee isin qaanessa. Iddoo argamuun malletti argamaa jira waan ta'eef ergamaan Waaqayyo gaafa arguuni hin ceepha'een miti. Nama iddoo hin taanetti gaafa isin argu wii iddoo kanaa maal hojjetta kan isiniin jedhu. Nama lafa hin taanetti gaafa isin argu waan hamilee keessan cabsu kan isinitti dubbatu. Waan keessi keessan itti rifatu kan isiniin jedhu nama. Waaqayyo garuu akka namaa miti. Akkamitti otuu nuti hin cabin waan keessa jirru keessaa nu baasuu beeka Waaqayyo. Otuu nuti itti hin miidhamin haala keessa jirru keessaa nu baasuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf Geediyooniin gaafa argu ergamaan Waaqayyo iddoo kana maal goota namicha nana maal taate hin maraattee hin jedhu.
hamilee isaatti hin buune loltuu jagna nana jedhe. Yeroo kanadha jagnummaan Geediyoonitti kan gale. Isa dura garuu Geediyoon lunna ture yookaan immoo sodaatee kan jedhu caafamee jira. Warra Miidiyaamiin sodaateetu iddoon sanatti kan argame. Garuu Waaqayyo dhufee jagna nana jedhee utuun isa jajjabeessu argina. Sana booddee hin sodaatin ittiin jedhe. Ilaala argitanii hin sodaatin kan inni ittiin jedhe sodaachuu Geediyoon gaarii godhee beeka ture Waaqayyo. Garuu gaafatti immoo gaafa waamu immoo jagna nana jedhee waame. Namni utuu nu yannu yoo nu arge hattuun nana nuun jedha. Waaqayyo garuu hattuun nana jedhee waame. Sodaattuun nana hin jenne Waaqayyo. Jagna nana jedhee waamee ka'eetu Waaqayyo si wajjin jiraa'oo hin sodaatin ittiin jedhe. Argitanii akka inni sodaataa jiru beeka. Waaqayyo garuu si wajjin jiraa'oo hin sodaatin ittiin jedhe. Har'as waan tokko siniin jechuun barbaada firoota ko. Maal keessa akka jirtan yoo hin beekne iyyuu Waaqayyo sinii wajjin jira. Haala rakkisaa akkamii keessa yoo jiraattan iyyuu Waaqayyo sinii wajjin jira. Tarii Waaqayyotu nu wajjin jiraate akka Geediyoon jechuu dandeessu. Otuu Waaqayyo dhugumaan si wajjin hin jiru ta'eeti ati sagalee kanan dhageessu ture. Dhugaadhumaan siin jedha sagalee Waaqayyo an sitti dubbataa jiru kana kanatti dhageesseef iyyuu waan Waaqayyo si wajjin jiruuf. Otuu Waaqayyo si wajjin hin jirre ati hin jirtu turte waan ta'eef. Waaqayyo si wajjin jiraachuu isa kanatti mirkaneeffatu dhabuuf argachuu guutuuf irrachuu fayyuuf dhukkubsachuudhaan otoo hin taane ati jiraachuudhaan. Jiraachuun keeyyuu Waaqayyo akka jiru natti lallaba. Ati jiraachuu kee ilaalee Waaqayyo akka si wajjin jiru beekan. Jiraachuun kee kun Waaqayyo waan si wajjin jiruuf. Silaa yawwana duuteeyyuu baddeeyyuu iddoon awwaala kee iddoon isaan beekamu ture. Waaqayyo si wajjin jira. Geediyoon gadi buutanii gaafa ilaaltanuu otuu Waaqayyo nu wajjin jiraate rakkinni kun hundi maaliif nurra ga'a? Waaqayyotu nu wajjin jiraate maaliif wanti kun hundi nutti dhufaree? Hojiin isaa inni dinqisiisaan inni abboonni keenya nutti himan. Gibxiin jalaa isatu nu baase jedhanii inni isaan nutti himan. Waaqayyo lafa onaa keessatti damma mannaa nu nyaachisee biddeena uwwaa nu nyaachisee kattaa cabsee bishaan nu obaasee galaana diimaa ulee isaatiin rukutee nu ceesisee inni isaan jedhan. Dinqiin abboonni keenya nutti himan sun hundi meerrere. Otuu nu wajjin jiraate Waaqayyoonni abboota keenya Gibxidhaa baase abboota keenya inni lafa onaa keessatti gargaare otuu jira ta'e harka Miidiyaamitti dabarsee maaliif nu kennaree? Maaliif rakkinni kun hundi nurra gaaree? Maaliif lolli kun hundi nurra gaaree? Maaliif iddoon taane dhaabannotu Waaqayyo nu wajjin jiraate? Maaliif haala kanatti galee? Maaliif lola kana keessummeessa? Maaliif gidiraan kun hundi narra darbaa? Maaliif salphinni kun nurra ga'ee? Maaliif lafa laallee? Maaliif Waaqayyo harka warra Miidiyaamitti dabarsee nu kennu? Baay'oonni keessan har'as akkas jettu ta'a. Utuu Waaqayyo nu wajjin jiraate gidiraan haadha koorra maaliif kun hundi ga'a? Abbaa koorra rakkinni kun hundi maal ga'a? Maaliif kana hunda maatii keenyarra lolli kun hundi ga'e? Maaliif iddoodhaa buqqa'uun? Maaliif maasii keenyarraa raddaa keenyarraa ari'amuun? Maaliif rakkina kana hunda kan nuti argaa jirru? Utuu Waaqayyo inni nuti lallabamne inni warra Gibxiin harkaa warra Israa'eliin baase sun otuu nu wajjin jiraata ta'e beelli kun hundi maaf nurratti ta'e gidiraan kun hundi maaliif nurratti ta'e kan jettanu baay'ee keessan jiraachuu dandeessu. Tarii har'as sodaattanii hamma guyyaan darbuttettanii iddoo isin hin madaalle ta'uusaa otuu beektanuu kan iddoon mallee jirtan. Haalan keessa jiru kana keessaa amman ba'utti kanuma keessattan of gadi qabee darba jettanii kan jirtan. Maastarsii PhD doktoreetii hojjettanii karaa daarii bulaa kan jirtanu ba'aa baataa kan jirtanu lafa isin hin madaalle ta'a kan jirtanu dhokadheen mataa cabsadhee darba kan jettaa jirtanu Waaqayyo waan isinii wajjin hin jirre kan isinitti fakkaate. Har'as Waaqayyo akka isinii wajjin jiru isinitti himuun dhufe. Haala amma keessa jirtanurraa kan ka'e Waaqayyo kan isin gate Waaqayyo kan isin dhiisee fi akka nama Waaqayyo isaa wajjin hin jirreetti kan jirtan. Lafti isin jirtan jireenyi isin keessa jirtanu amma haalli isin keessa jirtanu akka isin hin madaalle akkuma Geediyoon iddoo cuunfaa wayiniitti qamadii reebuudhaaf dhokate. Dhokattanii wayi keessa kan jirtanu Waaqayyo isinii wajjin jira. Biyya kana firri koos hin jiru namni na argus hin jiru eenyullee nan beeku amma yeroon darbutti amma guyyoonni rakkisoon kun darbanutti jettanii haala wayii keessa kan jirtanu ergaan isinii qaba galgala kana Waaqayyo isinii wajjin jira. Sodaa guddaadhaan qabamtanii sababaa sodaa kanaa haala hin taane keessa kan jirtan haala yerootiin qabamtanii haala sodaattanii rakkina sodaattanii nama sodaattanii waanuma isin sodaattan sana sodaattanii iddoon taane kan jirtanu amma guyyaan kun darbutti yoo nama madaalle haala kana keessan ta'a
yoonaan taane siddoon kun iddoodhuma kanan taa'ee mataa dabarfadha haala kana dabarsa guyyoota rakkisoo kanan dabarsa kan jettan Waaqayyo isinii wajjin jira. Haalli isin keessa jirtanu tarii iddoo isin jirtan kana keessa isin dhaabeera ta'a. Haalli isin keessa jirtanu tarii iddoo atamma jirtu kana si dhaabeera ta'a haalichi. Haalati keessa jirtu kana keessatti otuu namni si argee gud kan jedhu. Garuu haala tamma keessa jirtu kana keessattis Waaqayyo si wajjin jira. Haala rakkisaa tamma keessa darbaa jirtu kana keessattis haala jibbisiisaa haala namni keessatti akkasi argu hin barbaanne kana keessattis Waaqayyo si argaa jira. Waaqayyo si wajjin jira. Singanne ati nama jalaa dhokatte malee Daawit gaafa dubbatu akkas jedha yaa Waaqayyo si duraa eessa dhaqu Waaqatti ol ba'an achi jirta lafa keessa deemanii dhagaa keessas jirta bishaan keessas jirta eessa dhaqanii si duraa dhokatu ati iddoo hundumaa jirta. Argitanii Waaqayyo haala isin keessa jirtanu kana keessatti iyyuu lafa namni akkasiin hin argine barbaaddanutti garuu Waaqayyo isin argaa jira. Argitanii Waaqayyoon iddoo Geediyoon dhokatee sodaatee jirutti ergamaa isaa ergeef. Lafa inni sodaatee rommaa jirutti Waaqayyo lafa namni nan argu jedhee inni dhokatee keessatti waan hin fakkaanne taa'ee inni itti hojjetutti Waaqayyo isaa wajjin ture. Waaqayyo si wajjin jira oottiin jedhe. Hin sodaatin garuu. Hin sodaatin garuu Waaqayyo si wajjin jira. Sodaa isaa beeka Waaqayyo. Rakkina isaa beeka Waaqayyo. Maaliif iddoo san akkas hin jirtanu beeka Waaqayyo. Maaliif hamma guyyaan darbutti hamma barri kun darbutti hamma nachi ga'utti hamma iddoo kana ga'utti hamma lafti kun qilleensi kun narra darbutti mataa gadi qabadheen as jira lafa sin jettanitti Waaqayyo isin wajjin jira. Dhuguman isiniin jira. Gaafan sagalee kana isinitti dubbadhu namoonni tokko tokko utuu Waaqayyo na wajjin jiraate maaliifan akkas ta'a jettu ta'a. Dhugaa isinitti dubbachuuf utuu Waaqayyo isinii wajjin hin jiraanne isiniyyuu sagalee kanarra deebi'een isinitti himan dhageessan. Waan Waaqayyo isin wajjin jiruu fi haala rakkisaa kana keessa darbaa kan jirtan. Macaafi qulqulluun abidda keessa yeroo darbitan waan isinii wajjin hin ta'a abiddichi isiniin gubu balaliinsaa isin hin qaqqabu. Bishaan keessa gaafa darbitan waan isinii wajjin hin ta'a bishaanichi isin nyaatee isin balleessu. Waaqayyootu hin jiru ta'ee isinii wajjin akkaataa isin haala isin keessa darbaa jirtan kana keessa namni hin darba. Nama Waaqayyo wajjin jirutu kana keessa darba. Nama Waaqayyo wajjin jirutu haala isin keessa darbaa jirtan kana keessa darba. Al tokko tokko taa'ee aniyyuu nan yaada haalan keessa darbaa jiru kana keessa otuu Waaqayyo na wajjin hin jiru ta'ee darbuu hin danda'u. Al tokko tokko haalonni nuti baachuu hin dandeenye miti nuti firoonni keenya walitti ida'amanii baachuu kan isaan hin dandeenye rakkinoonni gateetti nu caalanu al tokko tokko nu mudatu. Wanti nuti baachuu hin dandeenye tokko tokko akkamitti akka isaan nurra darbaa jiran gaafa yaannu nuyi kun yeroo nuti jennu jira. Nu miti dhugaadha. Waaqayyotu nu wajjin jira malee. Waaqayyo isuma saba Israa'eliin Gibxidhaa baase isinii wajjin jira. Eeyyeen Waaqayyo isuma Golgotaa irratti isiniif du'e sanatu isinii wajjin jira. Waaqayyo isuma isiniif akka dhibaayyuutti dhiigi isaa conqolaasee dhiiga isaa dhangalaase sanatu isinii wajjin jira. Waaqayyo dhuma irratti akkas jedhe. Otuu Waaqayyo nu wajjin jiraate jettee Geediyoon egaa humna hin qabdu. Onnee illee hin qabu namni kun. Humna illee hin qabu namni kun qobaa isaati akkasittiin jedhe humna qabduun socho'i ka'iti. Akka Waaqayyo si wajjin jiru argita. Lafatti abdii kutattee cuunfaa wayinii lafa cuunfanutti qamadii rukutaa jirtu. Lafatti sodaattee lafatti raafamtee lafatti abdii kutattee teessee qamadii tumaa jirtu ka'iti socho'i amma Waaqayyo si wajjin taa'e. Maal godha Waaqayyo na wajjin ta'ennan saba Israa'eliin harka Miidiyaam jalaa si hin baasa Waaqayyo. Seenaa namni dhibbi tokko geeddaruu hin dandeenye karaa kee geeddara Waaqayyo jedhaanii jira. Gootonni dhibbi meeqa deebisuu kan hin dandeenye. Baanta gulbeet ከሚዲያም እጅ እስራኤልን ይታደጋል. Lafatti abdii kuttanii jirtanu ka'aati jilba keessaniin deema. Lafatti abdii kuttanii jirtanu ka'aati Waaqayyoon haasofsiisuu jalqaba. Namni kun Waaqayyoon haasofsiisuu dhiisee qamadii tumuutti erga galee bule. Garuu Waaqayyo dhufee isa haasofsiise. Gaafa Waaqayyoon haasofsiisuu jalqabu garuu seenaan isaa geeddaramuu jalqabe. Onneetitti gale isa jalqaba. Waaqayyo iddoon taane dhaabbachuu keessaa isa baasuu jalqabe Waaqayyo. Kanaaf firoota koo iddoo jirtanu kana keessaa bahuudhaaf humna qabdanuun ka'a socho'a. Qobaa keessan miti isin. Otuu qobaa keessan taatanii riilii dhuguman isinitti na amanaa otuu qobaa keessan taatanii ba'aamma baataa jirtanu kana baachuu hin dandeessu. Haala amma keessa darbaa jirtanu kana keessa dhuguman isiniin jedhaa isin miti maatiin keessan isinitti da'ame darbuu hin dandeessu. Waaqayyo waan isinii wajjin jiruufi haala rakkisaa kana keessa darbaa kan jirtan. Haala sodaachisaa, haala yaaddessaa, haala sukkanneessaa kana keessa darbaa kan jirtan. Waaqayyo waan isinii wajjin jiruuf malee waan sin ta'eef miti.
Si ta'eef miti kan darbaa jirtu kana keessa. Waaqayyo waan nu wajjin ta'eef malee. Leencichi Yihudaa waan nu wajjin ta'eef malee. Gootichi waan nu wajjin ta'eef malee. Tu Waaqayyo na wajjin ta'een iddoo kana dhaabadhaa haala rakkisaa kana keessummeessaa. Tu Waaqayyo si wajjin hin taane haala kana keessatti akkamitti darbitaati. Ha'otu Waaqayyo si wajjin hin taane akkamitti Waaqayyo maaliif kana keessatti na laale warri jettanu seenaa dubbattanu sinitti kennaa jira Waaqayyo. Waan isin bor dhugaa baatan sinitti kennaa jira Waaqayyo. Maal keessa akka darbitan? Warqee kan taateef abidda keessa waan darbiteef firoota. Kana keessa darbitaniitu gatiin keessan jabaata. Gaafa kana keessa darbitanu gatiin keessan gatii warra kaan irra garasta. Kanarra darbuu keessanii akkasin isteejii gurguddaarra dhaabattanu kan isin godhu. Yoo kana keessa darbitanidha iddoo gurguddaan irra dhaabachuu kan isin dandeessu. Haala amma kana keessa darbaa jirtan kana keessa darbitaniitu boru waan dhalootaaf ta'u tokko dubbachuu kan isin dandeessu. Haala rakkisaa keessa darbitaniitu haala dhiphisaa kana keessa darbitaniitu bor fakkeenya gaarii namaaf kan ta'uu dandeessa. Kanaaf firoota koo Waaqayyo sin gate miti rakkina kana keessatti sin leenjisaa jira malee. Waan isin bor dubbattan sinitti kennaa jira malee. Milkoon abbaan ishee mootiidha, abbaan manaa ishees mootiidha. Milkoon abbaan ishee Saa'ol mootiidha. Seenaa dubbatu tokko hin qabdu. Abbaan manaa ishee Daawitis mootiidha. Mana mootiitii baatee mana mootiitti darbite. Rakkina argite hin qabdu. Kanaaf waa'een taabotichaa, kanaaf waa'een Waaqayyo ishee biratti hiikaan qabu. Waaqayyo waaqessuun ishee biratti hiikaan qabu. Waaqayyoon jechuun Waaqayyoof gadi jechuun ishee biratti hiikaan qabu. Maaliif hin beektu dhandhama Waaqayyo? Eessatti gadi buunaan eessatti gargaaree ni himatti ree? Eessatti gadi buunaan eessatti dhiphannaan eessatti gargaarraan ni himatti ree? Dubartii kana biratti Waaqayyo homaa miti isheedhaaf. Gadi bu'uun keessan gatii Waaqayyo mana keessanitti dabala malee hin hir'isu. Rakkachuun keessan gatii Waaqayyoon mana keessanitti guddisa malee isiniin isin salphisu Waaqayyoon isin salphisu. Kanaaf haala kana keessa darbaa kan jirtanu Waaqayyo akkamitti akkasin gargaare, Yesuus akkamitti akkasin wajjin ta'e, lafa onaa keessatti lafa namni hin jirretti haala amma jirtanu kana keessatti akkamitti Waaqayyo isinii wajjiniin akka ta'e, eenyullee yeroo isinii wajjin ta'uu dadhabe kana keessatti akkamitti Waaqayyo akkasinii wajjin ta'e bor dabartanii akkasin himtanuuf Waaqayyo kana keessatti sin laalaa jira. Tu sin gateera ta'ee badduu baatu. Kana keessatti iyyuu sin hin dhiisne. Otuu sin dhiiseera ta'ee dandammattanii dandeessanii dhaabbattanii deemtan. Dhaabbattanii deemaa kan isin jirtanu wanticha qilleensicha rakkinichatu salphaa ta'e otoo hin taane Waaqayyotu isinii wajjin jira. Waan Waaqayyo isinii wajjin jiruuf dhaabbataa jirtu. Waan Waaqayyo isinii wajjin jiruuf deemaa jirtu. Waan Waaqayyo isinii wajjin jiruuf na dhaggeeffataa jirtu. Otoo Waaqayyo isinii wajjin hin jiru ta'eeti dhuguma rakkinni isin keessa darbaa jirtanu namoota baay'ee fixeera. Kanaaf firoota koo sin jajjabeessuun barbaada. Waaqayyo haala sin keessa jirtanu kana keessaa sin baasa. Lola sin keessa jirtanu kana keessaa sin baasa. Dhiphina sin keessa jirtanu kana keessaa sin baasa. Haala sin irra darbaa jiruuf haala keessa darbaa jirtanu kana keessaa sin baasa Waaqayyo. Inni kana keessatti sin gargaare waa sinitti agarsiisuuf. Galaana kana ceetanii waan dubbattanu qabdu. Rakkina kana ceetanii waan dubbattanu qabdu. Kanaaf Waaqayyo sinii wajjin jira. Waaqayyo sin gargaaraa jira. Waaqayyo wayitti sin baasaa jira. Macaafi qulqulluun gargaaree gara gaariitti isaan baasa. Warra kam? Warra isa jaallatan. Warra isa jaallatan. Hin jaallattu Waaqayyoon. Waaqayyoon jaallachuu keessan duwwaadhaan gargaaree gara gaariitti sin baasa Waaqayyo. Kana hundumaa sin dagachiisa. Haala sin amma keessa jirtanu gaaf tokko akka sin teessanii dubbattanuuf nama dubbii qabu sin gochuu barbaade Waaqayyo. Nama dubbatee hin fixne. Nama waa'ee Waaqayyoo dhugaa bahee raawwanne. Carraa argatetti waan dubbatu nama qabu sin godhe Waaqayyo. Sin leenjisaa jira. Gatii keessan dabalaa jira. Sin jabeessaa jira. Kanaaf galgala kana qobaa keessan akka hin taane isinitti mee sin jajjabeessuun barbaada. Waaqayyo isinii wajjin jira jechuun barbaada. Galgala kana daqiiqaa muraasa isinii wajjin hin kadhadhu. Lafuma jirtanutti abdii kutannaa Waaqayyo na wajjin hin jiru. Ani qobaa kooti. Waaqayyo na dhiiseera. Haala kana keessatti haalli narra jiru kun, dhukkubi narra jiru kun, lolli narra jiru kun na fuudhee deema. Badduu baana jettanii kan yaaddan badduun baatan. Waaqayyo isinii wajjin jira. Abdii dhumaa kutattanii guyyaa du'a keessan eeggataa kan jirtan, guyyaa hidhamuu kan eeggataa jirtan, guyyaa salphinaa kan eeggataa jirtan, guyyaa ari'atamuu kan eegaa jirtan, dhumanni kun isa jettanii eegaa jirtan sana garas Waaqayyo waan sin jalqabsiisu qaba. Kanaaf lafuma jirrutti Waaqayyo walii wajjiniin hin kadhanna. Yesuus gooftaa keenya, Waaqa keenya, Alfaaf Omeegaa isa taate, isa kaleessa nu gargaarte, isa har'a nu wajjin jirtu.
haala nuti keessa darbaa jirru kana hunduma keessatti kan nu dhiisne, lafa namni hundinuu nu dhiisetti kan nu dhiifne, lafa riyyaan nu ganetti, lafa maatiin nu ganetti, lafa namoonni nu gargaaru jenne hundinuu nu gananitti, lafa isaan maqaa keenya wallaalanitti kan nu wajjiniin jirtu, kan nu hin ganne, gaaratti namoota baay'eetu nu wajjin ture, gadi buunaan garuu namoonni nu bira hafanii, godatti garuu kan nu wajjin buute Yesuus ilma Waaqayyoo, dursinee waan hundumaa caalaa si galateeffanna. Galanni maqaa keetiif, galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ulfaadhu siin jechuu barbaanna. Eebbifami siin jechuu barbaanna. Kabajami siin jechuu barbaanna. Galatoomi siin jechuu barbaanna. Waaqeffami, jajami siin jechuu barbaanna. Situ nu wajjin ta'e, atammayyuu nu wajjin jirta. Ati nu biraa namne, namooti kaleessa nu wajjin didichaa turan har'a nu wajjin hin jiranu. Baay'ee argine of biraa dhabne, baay'een nu gananii, baay'een maqaa keenya hin beekanii, maqaan keenya gaafa ga'u ani hin beeku nuun jedhu. Yesuus ilma Waaqayyoo, Phexros gaafati fannootti ol baatu si gane, gaafa guyyaa gaarii, gaafati biddeena baay'iftu, gaafati yaa Waaqayyo gooftaa namoota fayyistu garuu sin ganne, siifan du'a siin jechaa ture. Sirra goree gajaraan morma namaa kutuudhaaf, sirra goree gajaraan gurra namaa kutaa ture. Garuu gaafati fannootti ol baatu, gaafati rakkinatti seentu garuu hin beeku jedhee of abaaraa si abaaraa sokke. Namni yaa Waaqayyo gooftaa gaafa ulfinaa, gaafa kabajaa, gaafa eebbi harka keenya keessa jiru, gaafa guyyoonni gaggaariin nu wajjin turan, gaafa qabeenya gaarii qabnu, gaafa maqaa gaarii qabnu, gaafa ulfina keenya nu wajjin turan, har'a kan nu wajjin hin jirre baay'ee argineerra. Obbiraa barbaannee libsuu ijaatti kan dhabne baay'eedha. Yaa Waaqayyo gooftaa, ammayyuu har'ayyuu haala keessa jirru kana keessatti kan nu biraan deemne, kan nu biratti hafe si duwwaadha. Si duwwaadha, ganamas galgalas kan of biratti argine sitti obsine Yesuus. Akka namaatiif abdii kutannee, yaa Waaqayyo gamoorraa of gadhiisna ta'a. Yaa Waaqayyo galaanatti of darbanna ta'a. Yaa Waaqayyo bakkeetti bineensi nu nyaata ta'a. Garuu ati waan nu wajjin jirtuuf, hamilee keenya waan nu taateef, jajjabina keenya waan nu taateef, baanee galaa jirra Yesuus. Haalli nuti keessa jirru garuu siif gala. Haalli obboloonni koo keessa jiranu siif gala. Haalli maatiin na dhaggeeffataa jiru kun, obboleettiin obboleessi na dhaggeeffataa jiru, haalli inni dabarsaa jiru siif gala. Yaa Waaqayyo garuu sagalee kanatti dubbadhu waan naan jetteef itti dubbadhaan jira. Lafa jiranutti maqaa Yesuus Kiristoosiin miidiyaa hawaasaa kana fayyadamee sagalee kana akkan dabarsu situ na godhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedhiin naan jette. Haala keessa jirtutti ani si wajjin hin jira. Sin ganne, sin irraanfanne, nagate na irraanfate, harka miidiyaamitti dabarsee nu kenne jechaa kan jirtanu, Waaqayyo har'as dabarsee sin hin kennine. Humna qabdanu kanaan lafaa sin kaasa. Humna keessanitti da'amee, jabina keessan kanaan otoo hin taane humna hin qabutu sin jechaa jirtanu, humna sinii ta'ee lafa sinitti kuftanii sin kaasuudhaaf Waaqayyo galgala kana sagalee sinii erga. Yeroo kana sagalee sinii ergaa jira Waaqayyo. Lafati jirtutti sin ganne, lafati jirtutti sin dhiisine, eeyyaati dhokattee amma guyyaan darbutti haaluma kana keessa dhokadheen darba. Firoota koo dhokadheen darba, maatii koo dhokadheen darba. Waaqayyo garuu akkasiin jechaa jira. Lafati dhokattettan si wajjin hin jira. Lafati of gattettan si wajjin jira. Amma guyyaan dhufutti, amma guyyaan darbuttettee lafatitti of gattetti, Waaqayyo garuu sin ganne si wajjin jira jechaa jira. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin namoonni amma guyyaan darbuttettanii haala rakkisaa dabarsaa jirtan, galgala kanaa kaasee harki Waaqayyoo butee isin baasu. Ilmi Waaqayyoo Yesuus inni kaleessa nama gargaare, inni kaleessa abboota keenya gargaare, inni namoonni baay'een utuu isaan dhugaa ba'anu dhageenye, Iyyoob akkas jedhe, dhaga'ullee dhaga'een ture, har'a garuu ija koos argee jedhe. Maqaa gooftaa Yesuusiin inni abboonni dhugaa ba'aniif, inni ergamoonni dhugaa ba'aniif, inni yaa Waaqayyo raajonni dhugaa ba'aniif, Yesuus ilmi Waaqayyoo haala isin keessa jirtanu kana keessatti dhufee inni sagalee isinii ergaa jiru kun, qobaa kee miti ansi wajjin jira jedhaa inni jiru kun, Yesuus ilmi Waaqayyoo guyyoota ati lakkoofsiste guyyoota rakkinaa sana fixxeetta jedhee harka qabee si baasu. Lafatitti bu'aa jirtu hin beeku, haalati keessa jirtu hin beeku. Maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin galgala kanaa kaasee garuu harka keessi qabee si fuudhee ba'u. Rakkina guddaa keessa kan jirtanu, maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin galgala kanaa kaasee abjuun siniif kennamu, mul'ati siniif kennamu, carraan tokko sinirra habu hin ba'u lafa jettanii ba'a maqaa Yesuusiin. Kan koosa dhumaati kan jettan, kana booddee abdiin qabu kan jettan, lafatti of gattan sana Waaqayyo sinin ganne kottaa ba'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jilba keessaniin deemaa ba'a. Miilla keessaniin deemuu lafa dadhabdanii, maqaa gooftaa Yesuusiin jilba keessaniin deemaa ba'a. Kadhata keessaniin deemaa ba'a. Galgala kanaa kaasee
ba'aa lafatti hidhamtanii jirtanii yaadatti hidhamtanii jirtanii kana booddee kan koo kana booddee kan keenya kana booddee kan abbaa koo kana booddee kan haadha koo abdiin hin jiru jettanii abdii kuttanii tuqaa afuriin kan cuftan galgala kana tuqaa arfan sana Waaqayyo kaaseeraa ba'aa galgala kana dhagaa sinirra keessan sana Waaqayyo kaaseeraa ba'aa maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin nan kadhadha galgala kana kaasee humni Gideoonitti gale sinitti galu humni Waaqayyo Gideyoonin argate sina argatu humni Gideyoonin lafaa kaasee seenaa hojjechiise sodaattuu jedhamu keessa lunna jedhamu keessa qoba galeessa jedhamu keessa maqaa Yesuusin baaseen inni namatti dabalee Waaqayyo inni harka Miidiyaamii saba Israa'eliin akka inni baasu godhe seenaa keessan keessatti kanuma booddee nama tokko hiyyummaa keessaa baasu nama tokko rakkina keessaa baasu nama tokkoof karaa ta'u nama tokkoof gargaarsa ta'u sina godhu Waaqayyo achii kaasee Gideoonitti akkuma fayyadame achii kaasee Waaqayyo sitti isa fayyadamu lafatitti of gatte lafatitti dookimentii kee gatte lafatitti maqaa kee gatte lafatitti mataa kee gatte fuudhee Waaqayyo nama tokkoof galaasii haa godhu Waaqayyo inni wangeela kana natti kenne galgala kana humna siifa ta'u inni humna naa ta'e humna siifa ta'u inni karaa naa ta'e karaa siifa ta'u inni jireenya naa ta'e Waaqayyo siifis jireenya haa ta'u waan ati gatte waan ati irraanfatte waan ati dhiiste lammaffaa si yaadachiise harka qabee lafaa si akaasu jechuun barbaada yaa Waaqayyo gooftaa namoota galgala kana na wajjin kadhataa jiran anaan immaa na beekaare Waaqayyo anaan immaa erga na dhiisee tureera yoo an balleesse iyyuu anatu balleesse nan beeka garuu Waaqayyo bara sanaa kaasee nagateera Waaqayyo na irraanfateera kadhata koo dhaga'an jiran namoota jedhan maqaa keetiif jedhii maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana qaqqabe yeroon kun yeroo kaafamuu isaanii haa ta'u yeroon kun yeroo onneen isaanii geeddaramu yeroo maqaa Yesuusiin yaadni isaanii geeddaramu yeroo abjuun kufe ka'u isaaniif haa ta'u yeroo kana yaa Waaqayyo harka kee diriirsi jireenya isaanii tuqe abjuu isaanii tuqe mul'ata isaanii tuqe kiisii isaanii tuqe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hamilee isaanii tuqe galgala kanaa kaasee lafa jiranu lafa itti hirqinfataa jiranu lafa itti of gatanii galgala kana harka keetiin tuqamanii haa ka'anu maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin galgalli kun galgala ka'umsaa galgalli kun galgala jijjiiramaa galgalli kun galgala ulfinaa galgalli kun galgala mul'ati deebi'u galgalli kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin galgala ati wajjin jiraachuu isaanii mirkaneeffatan galgala edaa Waaqayyo na wajjin jira edaa Waaqayyo nan ganne tu Waaqayyo na gateera ta'e ani kanan baadhuun ture Waaqayyo waan na wajjin jiruuf garuu rakkina guddaa amma na ga'u baadhee deemaan jira Waaqayyo kana keessaa na baasuudhaaf dhufeera sagalee misiraachoo naaf ergeera si wajjin hin jira naan jedheera jedhanii akka isaan yaa Waaqayyo rifatanii ka'anuuf galgala kana keessa sagalee keessa ulfaataa kana ergeera sagalee keessa warra kufan kaasu ergeera sagalee keessa fayyina baate ergeera sagalee keessa du'a Alaazaariin awwaala keessaa baase kana ergeera sagalee keessa mana Iyyaairoos dhaqee dhala isaa kaase ergeera sagalee keessa naawwa ajajaa dhibbaa sana kaase ergeera maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin galgalli kun galgala ka'umsaa isaaniif haa ta'u haala yerootiin qabamanii dhukkubaan qabamanii lolaan qabamanii rakkinaan qabamanii yaaddoodhaan qabamanii waan garaa garaatiin qabamanii hamileen isaanii rukutamee fayyaan isaanii rukutamee abjuun isaanii rukutamee kan jiranu galgala kana hiikamanii haa ba'an hafuttaafatanii maqaa gooftaa Yesuusiin haa ba'anii maqaa gooftaa Yesuusiin mandaratti hidhamtanii ba'aa lafatti gatamtanii ba'aa lafatti namni isin irraanfatee ba'aa urgufadhaa akka joobirri dulloome urgufatee gogaa haaraa biqilchee akka ba'u mul'ata haaraa fudhatee akka ba'u humna haaraa fudhatee akka ba'u kaa maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kun nama kaasa wadaroo maqaa Yesuus kana darbadheera qabadhaatii ba'a maqaa Yesuusiin finyoo maqaa Yesuus kana darbadheera qabadhaatii ba'a maqaa Yesuusiin lafatti hamileen keessan kufee ba'a lafatti fayyaan keessan kufee ba'a lafatti ikoonomiin keessan kufee ba'a lafa jirtan goda sanaa ba'a Gideoon goda sanaa ba'e maqaa gooftaa Yesuusiin goda sanaa ba'a nan jedha maqaa Yesuus maqaan kun nama baasa maqaa kanatti hirkadheen siniin jedha maqaan kun du'aa kaasa maqaa Yesuus Kiristoosiin isin immoo jirtu hin duune kaa lafa jirtanii xinnoo keessaniin kaasa lafa isinitti of gattanii lafa isinitti irraanfatamtanii lafatti namni isin gate lafa namni isin irraanfate lafatti abdiin keessan cite haareffamaa kaa maqaa Yesuusiin galgala haareffamuu isinii godhe galgala hamileen keessan ka'u isinii godheera galgala abjuun keessan deebi'u isinii godheera Waaqayyo qobaa keessan miti isiniin jira ani isinii wajjin hin jira isiniin jira ani isinii wajjin hin jira rakkinichuma keessatti an isinii wajjin jira lafa cuunfaatti yoo qamadii tuntan iyyuu an isinii wajjin hin jira lafa dhaabachuun isiniif hin malle yoo dhaabattan iyyuu an isinii wajjin hin jira lafa abbaan keessi arginaan sitti aarutti yoo jiraatte iyyuu Waaqayyo achitti iyyuu si wajjin jira
lafa namatti hin tolle yoo jiraattan iyyuu achitti Waaqayyo isinii wajjin jira. Lafa nama qaanessu, lafa nama laalchisu yoo jiraattan iyyuu Waaqayyo garuu isinii wajjin jira. Maaliif sin baasuudhaaf? Maaliif sin gargaaruudhaaf? Sinitti fayyadamee iyyuu namoota biraa gargaaruudhaaf, sinitti fayyadamee iyyuu dhalootaaf karaa ta'uudhaaf Waaqayyo isinii wajjin jira. Galgala kanaa kaasee hiikamaa ba'aa, jabaadhaa ba'aa, cimaa ba'aa. Qobaa keessan miti yoo namni sin gate iyyuu Waaqayyo isinii wajjin jira. Lafa jirtanii cabsaa ba'aa. Waaqayyo isinii wajjin jira. Faareessiniin jedheera ba'aa. Isa cabsee ba'e isiniin jedheera ba'aa. Dallaa rakkinaa isinitti ijaarame cabsaa ba'aa. Maqa balleessi isinitti ijaarame cabsaa ba'aa. Hamilee dhabiisa isinitti ijaarame cabsaati ba'aa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin mandaratti riyyaan sin gate, mandaratti namni sin gate, mandaratti of gattanii galgala kana isiniin hin jedha Waaqayyo isinii wajjin jira. Ka'aa socho'aa Waaqayyo na wajjin jira jedhaati. Ka'aa deemaa Waaqayyo na wajjin jira jedhaati. Ganameeffadhaa Waaqayyo akka nama Waaqayyo isaa wajjin jirutti ka'aati socho'aa. Ganameeffadhaati ka'aati hojii keessanitti ba'a. Isinii wajjin hin taa'u hunduma qabdanuun ka'aa jedheera. Jajjabaadhaa ka'aa. Hafuuratti jajjabaadhaa ka'aa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hojiitti jajjabaadhaa ka'aa. Tajaajilatti jajjabaadhaa ka'aa. Barumsatti jajjabaadhaa ka'aa. Jajjabinni keessan nama miti Waaqayyoodha. Hansinii wajjin hin jira jedha Waaqayyo. Hansi wajjin hin jira. Kaayisiin jedha Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin kaayi galgala kana. Harki Geediyooniin jijjiire si haa jijjiiru. Harki laphee Geediyooniin tuqe si haa tuqu. Inni abjuu Geediyooniin jijjiire si haa jijjiiru. Inni biyyaaf si haa godhu dabalee. Gooftaa koo Yesuus namoota kana jijjiirtee namoota seenaa qaban, namoota mul'ata qaban, namoota abjuu qaban waan gootuuf si haa galatu. Guyyaa kanaa kaasee seenaa isaanii geeddartee, mana isaanii geeddartee, lafa isaan abdii kutanii kaastee nama garas waan lakkoofsistuuf si haa galatu. Gatiin isaanii qaalii waan ta'eef si haa galatu. Namoota gatii jabaatti waan dabalteef si haa galatu. Gurguddoota gidduutti waan isaan ilaalteef si haa galatu. Finyoo isaanii iddoo gaariitti waan darbatteef si haa galatu. Abjuu isaanii iddoo gaariitti waan darbatteef si haa galatu. Miira isaan keessa jiran keessa tuqxee waan kaasteef si haa galatu. Ameen halleluuyaa jechisiistee waan kaasteef si haa galatu. Ani si'achi abdiin qaba jedhanii akka isaan ka'an waan gooteef si haa galatu. Hamilee isaanii waan taateef si haa galatu. Mul'ata isaanii waan jijjiirteef si haa galatu. Abdii kutannaa keessaa waan baasteef si haa galatu. Namoonni kun immoo yaa Waaqayyo ka'anii jijjiiramanii galataaf qubaadhaaf seenaadhaaf waan ta'anuuf si haa galatu. Maqaan kee eebbifamu. Gooftaa Yesuus ulfaadhu. Namoota baay'ee akkati jijjiirtee nan amana. Namoota baay'ee akkati gargaartee nan amana. Dubbadhu nan kaasa naan jette. Dubbadhu nan geeddara naan jette. Carraa naa laatteetti dubbadhee qoodi koo dubbachuudha. Qoodi isaanii amananii ka'uudha. Qoodi kee lafaa kaasuudha. Firoota koo qooda qabna. Qoodi koo amaneensinii kadhadhe. Qoodi keessan amantanii lafaa ka'uudha. Qoodi Waaqayyo immoo isin irratti hojjechuudha. Waan gargaartee gara gaariitti isaan baastuuf, waan gargaartee lafaa kaastuuf si haa galatu. Isin immoo amantiidhaan waan lafaa kaatanuuf Waaqayyo isin haa eebbisu. Amantiidhaan waan lafaa kaatanuuf Waaqayyo na wajjin jira jettanii waan lafaa kaatanuuf Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan koo guddaa jireenya keessan haa eebbisu. Kadhata kanaan seenaan keessan geeddarame, kadhata kanaan hamileen keessan jabaatee, abjuun keessan deebi'ee, jireenyi keessan deebi'ee akkasin nama guddaa taatan nan amana. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Guddaa baay'iseen isin jaalladhaa. Eebbifamaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.